السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو هدوتون خني خاص إنه داوتن بكير تنت نجاف يا كبار عشان يجا أكما أركات ترتن جدا فرانكي مجاهنا رتي نافي راجون تليني أجر تاني ترتني أران تنامو راجو متى سارتين فرانكي تليني أيشور أكم جنيرة تلي لين جدا كم أجرتن مجاهنا واي مديال لين بيهو أمو غنا أسبوع دبرة nama gababa kan waatu kasi isalle na beeta waaydu simbar isalle na gara fudura deengadda prank irra daleen san isaa qoban qabne naafi akkuma arkitanga mukhaanul fuune akkas godhaa turre hedduu arkaa turtan jechuudha arra maal goon inni maal jaan dhageeffadhommati waan jettuun raajuu irra prank daleen deengadda guyyaa asitti prank irra daleen san mukni isin fuutanii olnaafu fuutan sun guyyaa sanii awwalee itti fincaa'ee naqitee hoggaan fincaan gataa fincaan irraan dhumu hoggaa na dhufees qabachuu hin danda'u hofoota na gubbaanin qunxaa sadi faa uffadhee deema numaa yeroo gariifaa dhageeffadhu numaa yeroo gariifaa wanta feessaraan itti dhee Pirankii goona itti haasawtu malee dubbiin dhugaati ati garuu isa san dhageeffadhu dhugaa sun kubu jiraati dhugaa sun kubu jira dhaabbadhu akkeettuun akkas jettee irra daleynaa jechuudha anis maalin jaan gurbaan halkan keessa gumee gabbaa firraa dadhabeetiin hanga na bira buru jiru kana shoqomii halkan wanta hangas mataa feessaalaanii dhiyyeeni akkasa firraa akka mana jibne ka firraa dhorku jirraan jaan mucaa akka dhukkubu anuu ragaan jaan si galee halkanii guyyaa gafii wajjin hammaamatti saa daqiiqa sannaa jaan akkaan sannaa beeka ati amma serious taate lan dhageeffadhu serious taate irrumaa us qabu danda'uun akkanni hakiman geesse jiru hakama silaa us geessu qabaa ka dirqama ma hakama geessu qabu hanga mana hospitaala san dhayne sanboota achitti prank yennaan egichi dhayne booda bas hanga mana hakamaa dhayru hanga inni rakkatu rakkatti ayyaa kanaafuu ati serious nis hin koflen irratti si qabaan maallaqa sirriitti irraa fuudhu naasiin jeemi mana hakamaa gisee dhayne dhageeffadhu sila beekama sirriitti kan godhin maaliif waan biraadhaaf namni hogguu mana hakamaa otoo seenne dura garaa nyaachuu qabaa bara garaa kundatti mana hakamaa dhagaa bas hogguu nyaatuumas nyaata madaalawaa takkitti mataa dhugat nyaata madaalawaa dura nyaatteet maallaqa baasisteet sanboota gara mana hakamaa deemu hoggaa hoteela nu geesse biraan kenna achi duraa silaa achi dura dhageeffadhu mana hakamaa son dhayne dura maal gonnu beektaa makiinaas taaskii raayidii kaa maallaqa sarara baasuu anaa minu si galee taaskiidhaas raayidii malee hin qoru bas mana hakamaatis magaalaa Finfinnee sana keessaa hafagoo malee hin deemu an guyyaa san biraan kenna sirri na rifachiise arnee rifachiisa irraan qaban abadan irraa qaban ganni gartee haakamaan si geessaa nuun deebsin jootti ati laal dhakaa kee yookiin mootummaa si fidaan yookiin qaamaan firraa dhorku dadhabe akkanattiin boortaan haakama si geessaa mootummaa si yaame bas akkas jettaan serious gaa hin kofaltus takka kanaafuu daawwattoota keenya raajuun amma isa Dubaayii kaameraa hayyanneeti haasawaa jiru jechuudha kanaaf maal akka ta'u taa'u waliin halaalu ta'a jechuudha kanaaf dheengadda akkuma agartan mucaa mukaan fannisna dhuguma rabbi solitti wayii sollootee ay solo kuni gaafatta waan gisee akkasiin ol fursan asii xeerlaa badan numa qofa jalgira xillee lama takka deemuu dhabe yaawati wayii fuute jira animo hin fuune ammaan tana dhugaa rabbi hin fuune dhala dhabdee khalaas akka saanaan danii ama jammar da wallahi haa dhufu ataa dhakaa godhee serious ta'e dikki tirda ammoo dhageeffadhu ani sin koflu ati sin kofaltu akkamitti kofalsa laa dhageeffadhu koflu lubbuudha an jechuudha nyaara kee jijjiireetiin dhaabbadha boo arraba yoo tibsi nyaanne malee nuti fayyaan hin jirtu bas itti dawwaliin hello raaju awa koddafi mee wajji gabbaanaatiti mana kiyyaddafi as koddafi ara dhaabbachuu jira dafi kottugaa uffane dhaabbachuu jira amma sanuu si eegu jira beekni ayyee seen ulaan bareeyite koo seeni bana dhaar olma qabii koo akkami raachuu jaalin welcome bagana gaan dhufte burqaanaami ijjaba harka fudhukaa deemna raachee harka fudhukaa deemna raachee boo
أنا ما قربان أنا قاعد دفي أكاخ أنا جيس إيجو جاسني أنجرون كابو ويا برا وانت يا بران كده يا كذا كورسان اه ها إيجو جاسني أنا كله أنت هتسري ننجرتو أنا هما شو غاني بيتامي ما جتشو سيرو كوب جرا شو نارو كوب جرا ويا سامبود ويا سامبود جرا ايه سيرو ويا سامبود إن كان إذا كابو تون دندو بجاك بچون دندو إن دندو ركول بكمل fincaanii qabachuutu dafee maal ta'esan jechuun akkamiin jira. Qoosaan baanu yookaan ta'an ammoo ani nin kafaladha yookaan ammoo karaa fedhee nin gaafadha na gaafadha akka maan geessu. Wayanni jiru na dhukkubeedha baramma dhukkubutti jira dhaamire na dhukkubeedha. Na dhukkubee duuba firaankii fi dhukkuba maal tolchiti duraan yoo dhukkuba qabaate. Jechuun isiniitu mukaan akkas na godhee akkas na dhukkubsee jechuu jira beektaa. Anis amma si dura na dhufeeti manatti jechuu halgadda na bira bude garuu halgadda guyyaarra awgaddeemu halkana gumee gahee gabbaa alatti maali boo awwan beeku ficaarmaa qabachuu hin dandeenye amma amma ficaana dhufa jee. Fincaan qabachuu dadhabee jee oggurama sadifaa gabbee. ijoollee dhaawwan. Nee? Guddaa fakkaatan gulaa. Way ijoollee dhaa haa gurbaa kana dhageeffadhu waan inni haasa'u maal gurbaa kana waan inni haasa'u ni dhageessami way ijoollee dhaa ifi waan dhukkuba narra fideeti way ijoollee dhaa maal jechuu Akkam jechuudha. maal jechuu akkam jechuudha. Amma gaa dheengadda amma dhugaa dubbachuuf yeroo piraanki dabarsanii gaa akkana nagootanidha. Wanni jechuun jiru guyyaa san gaa nutilleen waa dilas hamee natti hin fakkaatu muka jechuun gaa muka jala keessee dhugaa ol fuuneen gaa sanirraa yoo haqee gaa beeku amma karaa gabaabatti mala. karaa gabaabatti haakima naan deemu yookaan inni kafaladha harka deebisa Akkam jechuudha. anis muka jala kaayatumaan irraa kafaladha yookaan ta'a. Amma dhage amma isa Maal ta'u jira amma ijamni itti miti. Kalaas gubbaa kana bar guyyaa sana wallolle miti. Adeemna kalaas. Oomana seenaa. naa jechuun bara amma an amma isaan dhufee na himatee bara isaan dhufee akkana an guyyaa san booda fincaan qabachuu dadhabee na dhukkubu jira. Ijoollee dhaawwan. Jee jira. haa gurbaate wayi haa gurbaa kana walitti nu buusi kaan gurbaan kana waan Jechuun amma soddomin ta'uu umrii isaa. jechuun Fincaan qabachuu dadhabee maal ta'e? fincaan qabachuu dadhabuun kaa duraan nagayaan qaba jee bara guyyuma san booda malee Bakka duraan dhukkuba. guyyuma san booda malee Jechuun duraan yoo dhukkuba qabaate malee muka nama jala kaayee ol fuudhuudhaaf maaliif? jechuun gaa gusan gaa cidhaan isaa na hiitee jiraan jee na hiitee na hiitee Maaltu siite? taana gaa dubbiin mukni na tolgugee na hiitee Bakka faashaan si nyaata. ayi Faashaan si. amma Maaliif? lakki yoo dhugumaan gartee dhukkubni bakka ani nama qabe ani baasii agarsiisuun ta'u na hiitee jira amma kamiin godha Dhugaa ta'uu barbaada firraa baasii agarsiisa. firraa baasii agarsiisi Firraa baasii. awwa muka boodeen gadi laa amara abaduu hasanatti dhageeffadhu natti himte jirta miti amma akkasiisi miti amma manni akhimaa adda baasaa beekaa waan takka dhukkuba sobaaf yoo ta'e dhugaas yoo ta'e Maallaqa hin qabu waan ba. Maallaqaan isaanaaf ogeessu qabu. hin qabu Hin qabu. jechuun maallaqa qabaachuu dhabuun rakkoo miti garuu immoo dhukkubni isaatis laalamuun dirqama ta'a maaliif jennaan na dhukkubaa guyyaa san booda dhukkubee gaje yeroo san tapha jirraa miti tapha san keessa miidhamuu mala dhawamuu mala Dha'uu mala. Waan isa dhawaatii miqammas. Mukaan isa wajjin yoo ittidha. jechuun kaawwanni kun bara khilleedha khilleen tun ni qocalamti bara jechuun muka guyyaa keessa qocalamuu ni mala Maal jirtu? an amma bara himannaa isaati beekaa garboo gumaa kiyya osoo hin ta'in gumaa nama kan na keessa jiru kafaloo ta'e isaa kan nama na keessa jiru akkam dhaattu isaa Maas khasiira. ani Nama nyaattee jirtan. nama nyaattee jirta Nama ni kibsite. Nama ni kibsite. barate akka nama zarii biyya jeeseet yoo nama zarii Harkaanatti fiinkaa. maal dha Harkaanatti fiinkaa. harkaan natti hojjiniin maal Zarii tiyya. eh Ani hin bisittuu bara maal. ati bar na qofa miine Eenyu miidha. na qofa miine jechuun amma ammanni jechuun yoo miidhame dhugaadhaan carraa fuuldura ilmoo harkachuudhaatu hidhabuu mala. Maal jechuudha? Callaa jechuun ka yoo miidhame dhugaas miidhame jiraate amma yoo dafee oolaa malee Wanni si miidhin jirtu. Wanni si miidhin jirtu. yoo jechuun firiin na miidhamte jirti jaabar fincaa qabachuu hin danda'u. firiin maal Yeroo takka faa feessaalatti hidheetiin deema jaabar wanti. ayi Akka yoo jirta. akkam jechuun jirtaan maal jechuu mana gabbee bakka hanga'uu dadhabee hin jiraan siin jee Maal bikkaan godhadhu. Maal Ilmoo ijoollee wayii dhaati. Wayii daggaraan. way ijoollee dhayi akka haakima na geessu godhi immoo deemu karaa haakima jedhana Bar haakuma siin geessaati. Rakkinni darsiisuu maali? kaalaas haakima na geessi taami yalla haakima na geessi Yallaa hin maali? deemu Arab biratti yallaa hiikasii.